ijoo keenya kan guyyaa irraantiraatiif qabannee isinidhaan isinitti himnamu. Cupulaan Soomaaliyaa afaan deebi'uun isiidha. Dhagayameera. Cupulaan filannoo qabaa isiidha. Qabachuudhaaf qophaa'uun isii oduu keenya jalqabaati. Oduu keenya itti aanuun magaalaa Moyyaaleedha. Magaalaa Oromoo kan taatee turte ammaafis magaalaan Dirree Dhawaa seenaanis seeraanis lafa Oromoo. Magaalaa Dirree Dhawaa fi magaalli Moyyaalee magaalaa Oromoo ta'uun isaanii akka ammaan dura gaafiin ilmaan Oromoo tureen magaalaa Moyyaalee magaalaa Oromooti. Magaalli Dirree Dhawaas magaalaa Oromoo kan taatee turte. Lafti Oromoof deebituun gaafii uummata Oromooti ture. Kun immoo magaalli Dirree Dhawaaf Moyyaalee magaalaa keenya kan jechaa turan Soomaaliin sirna abdii illee keessatti sirna ilmaan Oromoo ittiin cunqurfamaa turan irratti eegaluudhaan lafa Oromoo kan saamaa turan ilmaan abdii illeetiin durfamaniiti. Yeroo ammaa immoo lafti Oromoodhaaf itti deebitu jedhan miidiyaaleen isaanii tiivistoonni isaanii lola ajaa'ibsiisoo ta'ee fi waan adda addaa sooshaal miidiyaa kana irratti gaggeessaa jiran. Akkana jechuudhaan dubbii isaanii tan adda addaa kan gaggeessaa jiran mootummaa naannoo Somaalee Mustafaa Muhammad Umariin durfamu guyyaan guyyaatti lafa Somaaliidhaa Oromoodhaatti jijjiiraa jira jechuudhaan dubbatan. Haaluma kanaatiin immoo hoogganaa paartii bakka bu'aa paartii naannoo Somaaliidhaa kan ta'e Muhammad Shaaleen lafa Oromoodhaaf kennaatii jira. Moyyaalee Oromoof jijjiiraatii jira. Gurguraatii jira lafa teenya jechuun dubbachaatii jiran. Sirna ammaan dura keessatti uummanni akka Wayyaaneedhaa fi mootummaa naannoo Somaaliyaa Abdii Muhammad Umar mirga firoomfataa waliin turuudhaan uummata Oromoodhaa akkan nyaachaadhaa akkan saamaadhaa turan amma immoo lafa teenya jechuudhaan iyyataatii jiran. Lafti Oromoo lafa Oromooti. Oromoof deebi'uu qabdiin gaafii ilmaan Oromoo kan ammaan dura tureeti. Lafoonni kunneen akkamiin isaan harka jira? Akkamiin immoo Oromoodhaatti deebi'uu dhabeen ammaan duraatiifis gaafii ilmaan Oromoo kan maraate ture. Kun immoo ifanaantanaatiif lafti lafa Oromoo taatee amma wayita deebitutti hedduu takka isaan ajaa'ibsiiseeti jira. Oduu keenya kan lamataatti wayita dabarutti mootummaan Jubilaandii guyyaa dheengaddaa eegaluun mootummaa Soomaaliyaa afaan dhaabbate. Kana jechuudhaan kan dubbatan filannoodhaafis qophiidha nuti biyya teenyaa fi teenyaafis bulchina fi teenyaafis dandeenya naannoo teenya jechuudhaan mootummaa Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmuudiin kan durfamu wajjiniin dhibaattoo fi atakaaroo garaagaraa jidduu seenaniiti jiran. Atakaaroo isaan kana jidduutti mudatee jiruuf guyyaan guyyaatti kan wantoonni adda addaa jijjiiruudhaan Hassan Sheikh Mahmuud kan yaade jijjiiraa ture. Dhiyeenya kanaatiif immoo ajajaa waraanaa kan ammaan dura ture irraa kan kaasee ture gara aangootti deebise. Hassan Sheikh Mahmuud biyya akka itti bulchu kan wallaalee Masiriidhaa fi akkasuma Eeltiraa waliin erga waliif mallatteessee tureen gara goroo wallaalee. Yaanni hedduu takka isaas dhibee kanaa yaanni itti furmaata argatuufis yaadaadha kan ture. Akkuma Butulaan afaan deebitee jirtutti Jubulaanis afaan deebite. Guyyaaleen gaddaa Jubulaan akkana jechuudhaan kan barreessite nuti filannoodhaas ni filannaa paarlammaa fi hundaas nu qopheeffannaa ifii teenyaaf if bulchina jechuudhaan beeksisaniiti turan. Dhabdee isaanii kana furuudhaafis namoota adda addaa gara sanitti kan inni ergee ture. Magaalaa isaanii keessattiinis akkaaniif hin mul'anne jechuudhaan beeksisaniiti turan. Namoota gara kanaatiinis nu keessatti argaman nuti ilma namaa tokkoofis kabajaa hin qabnu nu faana dhufuun keessanis hin barbaachisuun yaada isaaniiti ture. Haaluma kanaatiin oduu keenya kan biraatiin magaalli Moyyaalee akkamiin magaalaa Oromoodhaati akkamiin magaalaa Oromooti miti jechuudhaan lolaadhaa turan kan jedhuuf yaadni hedduu ture. Magaalli Moyyaaleedha magaalaa guddoo Booranaadha yoo taatu magaalaa guddoo kana keessatti immoo godinni Booranaa kan akka itti beekamtu aadaa fi seenaan Oromoo kan keessatti argamtu magaalaa Moyyaaleeti. Magaalli Moyyaaleedha yeroo hedduudhaaf magaalaa lolaa fi humnaan dirqamaa fudhachuudhaaf humnoonni Soomaaliidhaa irratti deemaa turan dirqamaan irratti yaalaa turanidha. Magaalaa kana argachuudhaaf yaalii guddaa kan isaan taasisaa turan wanni isaan hin godhin hin jiru. Lafti kun immoo lafa Oromooti. Akkamiin lafa Oromoo saamuu jaalataniin akkamiin lafa Oromoo fudhachuu jaalataniin lafa babbareedduu fi bakkoota adda addaa qabdu akkamiin isaan jaalachiisee akkamiin isaanitti toleen kun dubbii ajaa'ibaati. Manni keenyaa maal godhaniin manni keenyaa maaliin haa jiraataniin dubbii hawaasa keenyaati. Gaafii dhiyaanis lafa Oromoodhaa kan saamaa turan yeroo hundaa'u naannoon tun naannoo sabaawwan uummata ollaa isaaniitiin wal dadhabanii turan. Yeroo takka Afaariin wal lolan yeroo takka Oromiyaadhaan kan wal lolaa jiran lafa namaatti kan saamanii fi isaaniitiif irra qubachuu barbaadan. Qabbanoota ammaan duraatiin akkuma isin beektanitti gara magaalaa Babbileetti dirqama isaaniitiin seenuudhaan
Soo isaanis qeellaa bakka durii irraa fuudhanii Boombaas geessuuf yaalaa turan. Boombaas ammoo lafa Oromooti. Gursumis lafa Oromootaan harkaa qaban akka deebisaniif barbaachisummaan ammallee mootummaa naannoo Oromiyaa fi uummata Oromoodhaan gaafannaan. Lafti Gursum yeroo ammaan duraatiifis aanaa Gursum kan jedhamu isaanis aanuma Gursum aanaa Gursum jechuudhaan murteessan lafa Oromootuma Welcome to the Moyale one-stop border post at the border of Kenya and Ethiopia. Itti jiraachuun isaanii mul'ate. Moyyaleen haala qilleensaa walakkaa gogaa ho'aa qabdi. Lafti Ol Booranaa ka'iinsa Jantii hamma fi tokko akkasuma giddu Moyyaaleen galeessa lafa ta'e Oromoo tokko kan taatu yoo taatu Akkaataan uummattoonni idilee kunneen gara ba'a Baalee Afrikaa Gurraadhaan waliinis waqtii dirqamaan roobaa daangaa Oromiyaa lamatu jira. seenuudhaan humna Rooba Oromoodhaan dheeraa barbaadaa turan. ammajjii hanga Yeroo caamsaa hanga fi ammaantanaattis rooba osoo hin gabaabaa milkaa'iniif dadhabaa kan ture hanga amanamaa hin ammaantanaatti lolaa taane jiran. onkololeessaa fi Akkanuma adoolessaa lafti qabdi. maaliidhaa lafa Soomaaliiti jechuun kan lolaa jiran. Lafa maqaa isaaniitiis hin qabne lafa aadaa isaaniitiis hin qabne irratti lolaa jiran. Lakkoofsa istaatiksii giddugaleessa bara 2005 maxxansame irratti hundaa'uun aanaan Moyyalee tilmaaman baay'ina uummata waliigalaa 128 kan qabdu yoo ta'u isaan keessaa 60,529 dhiira 67,487 ammoo dubartoota. 25 yookiin parsantiin 19.56 uummattoota achi dhalate yoo ta'u parsantiin hafee sabaaf sablammoota isheen of keessa qabattee magaalicha keessa jiraatudha. Tilmaaman bal'inni lafaa Square kiiloomeetirii 15,574 kan qabdu Moyyaleen baay'ina uummata Square kiiloomeetirii tokkotti namoota 8.2 kan qabdudha. Looniif ollummaa hin beekin waliin miidhaa adda addaa gaggeessaa turan. Haalummataniitiin godina Harargee Bahaa Jiraksan akkasumatti miidhaa garaagaraa lafa teenya jechuun kan lolaa turan. Liyyuu poolisii isaaniitiin tiillee booda lola ilmaan Oromoo darbananiif kan hin milkaa'in hanga ammaan tanaatti immoo lafa Oromootiif tattaafachaa jiru. Barreessee kan isanii dubbise Anaan Naawol Alamuu yookaan Buubuun jedhama. Kutaa lammaffaan itti fufa. Kanaan tana immoo dirra dhawaan Moyyaaleen lafa Oromoo wayita taanu Oromoon akkamitti lafa harkatti akkamitti lafa nuti dhabnaan gaafii isaanii kan ajaa'ibaati. Namni ilma namaa ajjeesee ilma namaa lafa isaa irratti miidhaadhaa ture akkamiin lafa argatan